Barreessaan Tiyaatira Afaan Oromoo Ilmoo Waaqaa Piroofeesar Gargaaraa Saamu'eel Leekun itti gaafatamaa giddugala qorannoo fi qo'annoo aadaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin tiyaatira kana barreessuuf baatii 8 itti fudhachuu himan. Tiyaatirri kun galma tiyaatiraa biyyaalessaa Itoophiyaatti torban darbe keessa eebbisamuu kan dubbatan Piroofeesar Gargaaraa Saamu'eel xiyyeeffannoo Ilmoo Waaqaa ilaalchisees waan jedhan qabu. Peace restoration wal dhabdee wal diddaa walitti bu'iinsa sabaaf saba gidduutti qomoof qomoo gidduutti nama dhuunfaa gidduutti ka'uu akkaataa ittiin nageenyi bu'u araarri bu'u fi wal diddaarraatii gara walitti araaramutti sirna gadaa keessaatii konseptii kootuu dhufee fudhannee tiyaatira kana keessatti qabxiin ijoo nuti kaasuudhaaf barbaanne keessattuu akka carraa ta'e egaa haala biyyi keenya amma keessa jirtus waan ibsudha. Lafamoo lafee dunuusa. Koota akkas goonaa biyya akkam abbaan horii. Kootu dhufeedha dhugaa isaanii baafna. Yaada gaariidha yaada gaarii. Tiyaatira Ilmoo Waaqaa irratti abbaa doorii bakka bu'uudhaan kan hirmaate Xilaawun Dhaabasaa tiyaatira kana irratti hojjechuun isaa dandeettii inni qabu cimsuu fi dubbata. Egaa maanguddoon kun maanguddoo araaraati. Wal dhabdeen gama lamaan uumame tokko jira. Wal dhabdee sana kan furedha. Innis sirna gadaa keessatti kan argamu yaa'ii kootu dhufee kan jedhamu keessadha. Isa keessaa fudhatanii wal dhabdee gama lamaan uumame tokko akkamitti akka itti furan uummata isaaniif himanii odaa jalatti wal gahanii rakkoo sana karaa itti furan agarsiisaa jechuudha. Egaa gadaan dimokiraasii daangaa hin qabne of keessaa qaba. Kanuma dubbi isaanis kan hin argadheen anis beekumsa isaa kanumarraa ka'ee beekumsa koo ol guddiseera jechuudha. Dooktar Mangistuu Tulluu itti gaafatamaa sabquunnamtii Yuunivarsiitii Ambooti. Tiyaatira kana daawwatanii jiru. Yuunivarsiitiin Amboo gumaacha guddina aartii Oromoo keessatti bahataa jira jedhan akkasumas akka daawwataatti waan ilaalan ibsanii jiru. Egaa giddugalli kun akka giddugalaatti erga hundeeffamee booda hojiiwwan hedduudha kan inni hojjetaa ture. Isaan keessaa tiyaatira barsiisuu, fakkii kaasuu, bocawwan adda addaa kan akka daa'imman illee hojjetan taasisuu fi yeroo adda addaatti daa'immanii fi dargaggootaaf ijoollee adda addaatiif leenjiiwwan adda addaa marsaa adda addaatiin kennaa ture. Hojii giddugalli kan hojjete keessaa tokko gadda kana dhamaatii hedduu keessa darbee tiyaatira baay'ee bareedaa tokko eebbiseera. Tiyaatirri kun maqaan isaa Ilmoo Waaqa kan jedhudha. Kan hojjetame wal dhabdeedhuma hawaasa gidduu jiru kana akkamitti dhabamsiisuun akka danda'amu irratti kana falaasama uummata Oromoo kana baasuu irratti kan inni hojjete jechuudha. Ergan argee booda garuu keessi koos baay'ee tiyaatira kanatti na qabame. Keessumaayyuu si'ana kana wal dhabdeen uummata Oromoo gidduu jiru babal'atee siyaasni uummata kanaas adda faffaca'ee bibittinnee jira. Yaa ta'u malee wal dhabdee siyaasa uummanni kun qabu kana falaasama isaa kanaan illee hiikkachuu dadhabee yeroo ammallee walitti deebi'ee wal rukutaa jiru. Uummanni Oromoo bakka adda addaatti yeroo inni du'aa jiru. Qaamni biraas immoo uummata keenya keessa galee yeroo inni ajjeesaa jiru jira waan ta'eef otoo falaasama kana qabu maaf rakkoo kanatti galee kan jedhu quuqamni tokkollee natti dhufee ture. Kanaaf akka yuunivarsiitiittis aadaa uummata Oromoo kana babal'isuu irratti hojjetaa jirras waan ta'eef isa kana uummanni irra deddeebi'ee akka ilaalu akka daawwatu yuunivarsiitiin keenyas barsiisuu irratti gara fuulduraatti karoora bal'aa hojjetatee irratti hojjetaa jira. Tiyaatira kana qopheessuudhaan kan hirmaatan Tafarraa Itichaa fi Alamaayyoo Tasfaayee yommuu ta'an haala qophii Ilmoo Waaqaa ilaalchisuun Tafarraa Itichaa akkas jedha. Baay'eetti gammadeera hojii isaa keessatti jechuudha. Dargaggoonni Amboos namoota ijoollee aartii aadaa uummata kanaa jaallatan waan ta'aniif naamusti jira tiyaatiricha keessatti. Wal dhageettiidhaan akkaataa naanii jedheen daayirektoora goone tiyaatira sana akkaataatti eebbifamuu danda'u qaqqabne. Meekaappiin diizaayinar kan godhu jira. Haala sanaatiin wal dubbisaa deemuudhaan uffannaa haalli itti dandeenyee itti miidhagsinee tiyaatiricha ta'ee mul'ate itti hojjennee jira jechuudha. Piroofeesar Gargaaraa Saamu'eel Leekun tiyaatirri kun yommuu eebbifamu galma tiyaatiraa biyyaalessaa keessatti lakkoofsi namoota argamanii eebbisiisanii xiqqaachuu wal qabatee waan jedhan qabu. Keessattuu aartii Oromoo jajjabeessuu, aartii Oromoo ol kaasuu
rakkoon guddaa kan jiru eenyu bira iyyuu miti aartistii Oromoo hedduu bira jira iyyuu. Maaliif kanaanis nama baay'ee affeerree turre iyyuu miti. Artistoota beekamoo ta'an kanarratti dhufanii ilaalanii yaada galtee nuu kennuu danda'u jennee yaadnee namoota baay'ee waamnee turre namoota xiqqootu argame. Yoo baay'ate nama 200 hin caalu namni nu argame garuu otoo irratti argamanii nyaataniiti kun aadaa seenaa duudhaa uummata kanaa ibsu waan ta'eef yaada galtees nuu kennu nutis gara fuulduraatti dogoggora achi keessatti uumame sirreeffachaa deemuun hin danda'ama. Ammas aartii Oromoo guddisuu keessatti gaheen abbootii qabeenyaa, gaheen mootummaa, gaheen dhaabbilee garaagaraa inni hin kaasna. Ilmoo Waaqaa kanaan booda jajaan galma tiyaatira biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifamuu kan itti fufu yommuu ta'u, yeroowwan itti aananitti ammoo magaalota Oromiyaa fi biyyattii keessatti agarsiisuudhaaf akka karoorfatan qopheessitootni tiyaatira kanaa dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.